guyyaa isa oolte waggaa si bilbil telefoona keen kaasu eessuma oolteeti. Mucayyoo guyyaa si bilbilte sun immoo eewishin. Arra bar dalagaadhaaf deemee miti maalani? Dalagaa maaliitiin dalagaan telefoona kaasu nama dhawwaa? Mucayyoo naa bilbilsallee dalagaaf na barbaadde bara. Dubartiin dalagaadha nama barbaaddu kun maayin immoo moduurateeti dubartiin. Abboo eegalte kaa'amma wajjin dalaynaa bar nuti. Waliin dalayda. Ishii wajjin dalaynaa amma atamma kana hundaanuu dhiisitiitti mee oduu durii dubbadhu. Duraan dhiira jette amma immoo dubartii taate bakka akkaatitti bu'e. Waaqa amma naan oduu duriitiin dubbadhuuti mee ni rafnaate. Maalati daa'ima guyyumarraa naan oduu duriitiin si raffisu. Usnarraa jedhe rafi boruusi gaafa ta'uu hundaafu. Hayyee kee ifaan irraa dhaamse. Atiin kun na sodaachistee jirta dubartii biraan irratti jaalatte natti fakkaate. Ati waan argite hin qaaqine koo tas garagarii rafillee. Ayti sitti garagaaruudha manna gidaaruma kanatti an garagaree rafaa. Hayyee kee nurraa dhaamsiifaa. Dhaamsaati maal hojjettu hojiin kee maa inni? Yaa waaqa maal natti fida. Hayyee gidaari sun si haa baasiti booda fiinuu natti garagaluun kee ooluti yoo gidaari sitti qorree. Qe'ee ofirraa dhaamsa ifaa. Yaa waaqa nagaan nu hojjete nagaan nu bulche waan hin taane irraa qabe abjuu gaarii nu agarsiise. Maali sila nyaata qajeelteen gootu maali kunoo? Guyyaa kaan siititti guddifta guyyaa kaan soo guddifta akkam sila kuma gootu nyaata? Usdeebitoo nyaaddu anaa quuftee dhuftee tatti afaan natti hin banne. Hayyee nyaadhu. Kana nyaata keedhaan ka bishaan jedhu fi ka bishaan hin jenne nyaadhu makeeti. Fi kamimee an bishaan jedhu. Bishaan kaminni bishaan an jedhu kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak gini. Betul. Jalan sama kak. Beko terus si barbadan. Mana suwan tak lagi no warna asofta se. Asintesu. Aku manu akan nasi kita imanin na sasiya la tau. Mana sudah tumce yo kau tu tina berata aja jangan mana ni pun temu mana na berata tahu itu. Mana kan aku nasi geran jira, wain ala jira. Kau na berata ya. Afan jalan si gau di. Atin tu sila akajarsa tina mana Allah layu. Mana jarsa jarti nak kam tu lalang kana car. Wai akadai mak ya afan jalan si kabade si buat cunci. Wanna tokko si fagaluti. Dubartiin nama biraa yoo kalaatu taate warra ollaa keessirraa yoo kalaatu taate jechuudha. Dubartiin nama biraa jaarsa ofii yoo inni alaagalee jedhu seeran salaama nagaa jalaa qabanii seeran teessisanii nyaata seeran qopheessanii. Ati immoo yoo salaama alaikum yoo jedhu alaikum salaam naan jedha. Maali kun? Atuna ajaa'ibdee naafaa eegalte natti fakkaate ilaal gandarraa argitee dhufte. Ani maaltu na hinaafsisa baraane haasoo fi kee kun na jibbisiisee jira gammaan. Akkamitti si jibbisiise maaltu si jibbisiise kanaan eegarraan jireenya ta'e balleessita bichaa waan taane natti hin qaaqe usnarraa jedhe. An ammayyuu laadha wanni na bira taa'ee wannan siin jedheef waan biraati miti. Akkin jedhe atummaan tunuu na jibbisiistee jirtaa gamma haasofni keetis na jibbisiise. Si jibbisiise kanan biraa wanni si hafe hin jiru. Sina jibbinaan maal hore na ubbaafachiiste. Tanna jaalatu dhabama ettee tira yaa obboleessa koo bareedduu akka xiyyaa tana nama hedduu fedhalaa sitti fakkaatu. Hayyee rakkinnan qabu waan hundaafuyyuu wanni na bira taa'e siin jedhee awwala si gaafadheef waan yeroo dheeraa garaa kiyya keessa na turetu jira. San sitti mufiyyuu. Mee itti fufsin dhagaa. Hayyee egaa akkana jette egaa yeroo baay'ee amalli keetis nama hundaan adda sammalillee nyaanni ati gootus waa hedduunu jechuudha. Waa hedduunu baay'ee xiqqisho waan dadhabbina agarsiiseef jecha anniitii biraa fuudhuun barbaada. Jaarsi dabalata. Nyaanni kiyyaan duraatiin adda ta'e qarxaf gooteetuma nyaatamaa sitti na dhufu. Laal na dhageessa yaa obboleessa kee. Nyaanni sitti mi'aa'ee sitti hadhaa'ee nan galchu har'aan booda waa'ee nyaataatu natti hin kaasin usnarraa jedhe. Feetu nyaataa feetu dhiistaa deemtaa keeti. Nyaanna sitti dhadhaa'e dalagduu qaxarachuun fedhii keeti natti fakkaata. Har'aan booda waa'ee nyaataatu natti hin kaasin usnarraa jedhe sammuu biyya nan dararin. Baadiyaan akkanaa nyaanni natti mi'aa'ee nyaata hadhaa'eedha samuun akkanammoo. Dhageessa ani jaartii teeti malee dalagduu teeti miti. Feetu ofii keetiif kushinaa seentee dalagattaa feetu sarraatanyaa qaxarattaa fedhii keeti nan galchu har'aan booda. Asillee naa geettee jirtaadha.
Maal jechuudha kun immoo? Kanaafuu dhageessa eegaas naa geette jechuudha. Amma booda ati duraanuu jechuudha ana akka jaarsis na laalaan jirtu akka waan telefoonni kun si fuudhatitti jechuudha. Sa'a 24 telefoona kanarratti ija kee rakkiseetiin kana laata jechuudha. Kanaafuu eega ka telefoonni si fuudhu taate anarra dubbii dhumaa sitti maa jira jechuudha. Kanaafuu jaartii fuudhuun deemaa jira. Barbaadde isii wajjin jiraatta barbaaduu baanna jechuudha mana kana dhiisatiin walla qiyyattee baata. Dalagduu jechuu keeti. Mee abboo ofirraa galichiisi dalagduu fi jaartiidhaan walii wallaal ta'eeti. Waan nama ajaa'ibsiisu ani dalagduu miti ka fiduu jedhu haadha manaa fidachuuf deemaa jira. Haadha manaa dalagduma santuu haadha manaa sitti fakkaate jedhan dhageesseer taati tokkichi laal. Nafuudha gizee jedhu dhageesse bakka dalagaa keetiiti. Ayyoo obboleettiiti jira. Hanga har'aan kana wajjin turree jirra jechuudha. Gammachuullee gaddas waliin garree jira. Nuti jechuudha dubartiin Oromoo safuu qaban, aadaa qaban, seenaa qaban san malee jechuudha. Abbaa warra isaaniitiif yoggaa inni alaa gale, yoggaa inni bahu, yoggaa geeggessan isini jedhanii ni kabajan jechuudha. Ati immoo urgaa toora feesbuuka kana jechuudha. Telefoona kanaan wal fuutaniitiin toora feesbuuka kanaatirra baatee faranjii jiraa waan hundaa laaltee jechuudha. Abbaa manaa kee jechuudha. Abbaa manaa kee kabajuu dhiistetiin warra feesbuukatirra laaltee faranjii jalaa laaltee siifaa dhiituufaa waan hin taane faa deebisuufi isaanirra baatee jechuudha. Kanaafuu nu aadaa keenya aadaa safuu fi aadaa waan qabnuuf wanti akkanaa kun waan sin baafne obboleettiif of duraafuu jechuudha. Kanaafuu yoo akka feesbuuka kana jala ka deemtatiin fiixa ka baatu taate feesbuukiin nummaan kun si fuudhee telefoona kana wajjin jechuudha fiixa si haa baasu. Fixattee? Mee aadaa maaliyyoo qixxirsiyyoo maalii feesbuukii maarree jette. Maaluma aadummaan kun umee natti mi aadaa jechuun maal jechuudha? Na ajaa'iba keekiin xiqquma jettu aadaa maalidha akkana? Maali gudiin akkana? Mucayyoo ati sana eenyummaa keetu dagataa hartaa maali eenyummaan? Aadaan eenyummaa kooti? Warra akkamitti guddise aadaa warra keetiin beektu? Obboleessa narraa os jedhe. Hayyee hanga ammaa kana si gorseeti si dadhabe akkuma Oromoon jettu san reeffa firaa torba garagalchanii akkuma jedhan san anis torba si garagalchee si dadhabeen jiraati. Hayyee amma booda ati feesbuuka kee wajjin jiraadhu. Kanaafuu jechuudha ati feesbuuka kee wajjin jiraadhu ani immoo jechuudha anaaf jechuudha afurnaa ajajamee jira akka amantaa kennatitti. Kanaafuu jaartii ani fidee dhufe ol jettee ilaallan anaaf si guyyaa sana. Nagaatti ati immoo feesbuuka kee wajjin jiraadhu. Deemee meetummaan jaartummaan isinii ati maarree jettu qixxirrisoo akka duratti sassaasin jettu argadhatummaan osnarraa jedhechi gurra nyaata. Ni jirsanii gartaalaa ta'u ol jettee yoo ani ol jedhu yoo an gadi jedhu jettu jaarsa ofii kabaju ta'a aadaa ofii beeku. Duraanaanuu nama akkasiiti wayyoo warri kee akkamtti guddisan naan jettee turte. Sibira geenyaan natti dhufte. Hayyee si garsiisa. Hayyee ani yoo sirratti hin fuudhin dhiiraa miti. Na eeggadhu. Meetummaan dhiira ta'e nutti mul'isu ba'uudha. Jedheen mataa. Rattafuudha sirrattafuudha. Bareedduu akka xiyyaatan iddoo addunyaa daawuu soortee numaan argatu. Salaam alaikum. Ammallee asuma jirtaadha? Ammallee sirra telefoonuma kana akkuma wal fuutanii jirtanii ani bakka meeqa gahee dhufaa jira? Bakka fedhe gahe boo. Meerree jaartiin ati fuutu jaartiin fidaa jettee qaaqutti jirtu duratti. Yaa Mahammed akkam? Nagaa keeti? Fayyaa keeti? Jirta? Fayyaa keeti yaa Mahammed? Hai! Dhuguma godhee kun mucaan? Wayi carraakoo amma mucayyoon tun eessatti na beeksisira? Akkam Mahammed naan jettee bara? Wayi gaafii lammaffaa amma yoo isiin na gaafatte maaluma jedhamu mucayyoo tana eessatti beektee yoo isiin naan jette akkam godhee deebisuufii qabaadha. Waan hin taane keessa seenee maali kun? Amma kanaafuu akkam godhuu qabamii maaluma maal baasaree amma? Reef jaartii fi ana haayisiin naa qajeelchuu fi malee yooma akka wanni kun hunduu raawwatamu beeke ani. Wayi dubbii bara kanaa wayi yaada bara kanaa akkam cinqin taane keessa seenee bara. Amma mala wayi uummadhee jara giddu bahuu qaba laala amma. Fincaan oowwan tokko na qabee na fakkaata amma akka waan fincaan na qabee fakkeessee jaraa bahuu qaba laala amma saa kana. Akkas malee hin taane. Jaraa bahuu qaba laala amma saa kana. Akkas malee hin taane. Maaltaate habiibi kiyya maaltaate? Fincaan tura gahe. Fincaanii? Abjuudha. Maal argite abjuudhaan? Niitii sadii fuudhee miti. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
Maaluma godhuu qabaree akkam godhee gidduu jiraatii ba'uu qaba. Osoo reef akkam. Isiin gaara. Leela gaa'inaan. Akkana itti sodaachisuu jechuun silliisutti.